Waaqayyootiin qabamtu malee gaafa jaalala maallaqaatiin qabamtu sobuu qofaa miti haatuun jira. Dafaa nu qaqqaba, dafaa kana qaqqaba, dafaa sana dhugaan hin caala. Maaliif somni barbaachise? Jira. Qabeenya hiyyeessarraa fuudhaniitiin inni jallisuunis jira yoo hojjete kanuma isaa malee egaa faaruudhuma bahee jiru gaafa immoo galumsa. Lataa Waaqayyoo yeroo hundumaatti akka Daawwitanuu garbicha isaati. Akka Daawwitanuu garbicha isaati. Eeyyeen akka Daawwitanuu garbicha isaati. Akka Daawwitanuu garbicha isaati. Abbaan koo Amaanu'eel baay'ee na jaalate. Abbaan koo Amaanu'eel baay'ee na jaalate. Seetaan harkaa dhiigaa sana bitate. Seetaan irraa dhiigaa sana bitate. Eeyyee seetaan irraa dhiigaa sana bitate. Seetaan irraa dhiigaa sana bitate. Seetaan naaleeyyaatu mormituun diinekoo. Seetaan naaleeyyaatu mormituun diinekoo. Humna gooftaan mo'ichi yoomuu kaankoo. Humna gooftaan mo'ichi yoomuu kaankoo. Eeyyeen humna gooftaan mo'ichi yoomuu kaankoo. Humna gooftaan mo'ichi yoomuu kaankoo. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Waaqayyoo kan isin jaalatu isinis Waaqayyoon kan jaalattan biyya keessa fi biyya alaa teessanii kan nu dhaggeeffatan kun kennaa dhugaadha. Kennaan dhugaa Daanyoo Istiidiyoodha. Daanyoo Istiidiyoo kan itti argamu magaalaa Ambootti argama. Egaa har'a immoo keessummaa tokko qabannee dhufnee jirra. Keessummaan keenya guyyaa irraa faarfataa Taddisootii. Faarfataan kun maatii Waaqayyoo yeroo baay'ee gara Daanyoo Istiidiyootti yeroo baay'ee gargaarsawwan hedduu gargaaraa jira. Tureesii tajaajila tureesii akkasumas tajaajila mana amantaa keenyatti isinis qophii keenya kanatti akka gammaddaan gadhumaatti akka daawwatan isiniin jennaa. Isa dursuudhaan chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuudhaan nu deeggara. Akkasumas karaa Facebook, Telegiraamii, WhatsAppii fi soshaalota miidiyaa jiran hundarratti akka share nu gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Faarfataa keenya faarfataa Taddisoo baga nagaan nuuf ta'e. Ameen. Baga nagaan nu eegdan. Tole egaa faarfataa Taddisoo gara Daanyoo Istiidiyoo dhufuu keetiif maaltu sitti dhagama? Akkasumas illee jalqaba irratti faarfataa Taddisoo eenyudha? Eessatti dhalatee? Eessatti guddatee? Ammoo maalirra jira? Gabaabsitii mee waan muraasa isaa nuuf ibsi. Galatoomaa jalqaba irratti bagaa sa'aatii kanaa fi yeroo kana daawwattoota yuutuubii kennaa dhugaa keenya kan taatan hundumaanuu bagaa yeroo kanaan nu ga'ee Waaqayyoon hunda danda'u jechuu barbaada. Egaa faarfataa Taddisoo jedhama. Ani kanan dhaladhe Gindabarat mana amantaa qulqullicha Giyoorgisii Qarree Doobbii jedhamurraan dhaladhe. Daa'imummaarraa sadarkaa ijoollummaarraa kaasee mana kiristaanaa keessatti kanan guddadhe. Abbaan kiyyasii sababa luba ta'aniifan isaanuma waliin mana kiristaanaa deddeebi'a. Haala kanaan guddadhe. Haa ta'u malee adeemsan keessatti guddadhu keessa mi'a amantaa kana baay'ee waanan baraa deemeedhaaf egaa adeemsaan hammuma immoo jabaachaa deemnu karaa biyya lafaas barnoota biyya lafaatiin akkasumas immoo tajaajilaanis waa hedduu gaafa barachaa deemnu gaafa baraa deemnu iccitiin mana kiristaanaas gaafa nu galaa deemu nutis gara tajaajilaatti yookaan immoo gara faarfannaatti dhufne jechuudha. Ani ammaaf sadarkaa kanarra kanan jirugaa amma duraan
kutaa faaruu keessa baay'inaan kanan hojjedhu akkasuma barattoota dilbataa mana amantaa keessatti immoo koreewwan garaagaraa koreewwan ijoollee mana kiristaanaa kana keessatti barattoota dilbataa walitti qabuudhaanis waggoota baay'ee dabarsee sadarkaa amma immoo sadarkaa biyya lafaatiinis Galatoomii isin jechuu barbaannaa tole. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas qophiin keenya akkumatti fufee jira. Qophii keenya kana akka bashannanaa jirtan abdii qabnaa faarfata Takluutaadduu. Jalqaba irratti gara gaafii keenya faaruun siif maali? waa hunda kooti jedheen ilaala. Maaliif faaruu jechuun karaa salphaadhaan bifa salphaa ta'een namni kam kan lapheensa ittiin yookaan immoo jaalala waaqayyootiin sagalee waaqayyootiin hubachuu akka inni danda'utti faaruun gaafa qophaa'u faaruun hedduun isaanii fakkeenyaaf kan hin amanne amantoota qofaatu hin taane kan hin amanne iyyuu yeroo akkamatti callisee laphee isaanii seenu jira. Maaliif faaruun egaa miira namaati waan ta'eef miira namaa keessa gaafa galu wangeela namatti lallabamu caalayyuu bifa faaruudhaan namni gaafa dhaggeeffatu imalarra gaafatuu deemu yookaan immoo bakkoota garaagaraa taa'e faaruu laphee namaatti dhufan keessaa seeraaf sirna mana kiristaanaa eeganii kan hojjetaman gaafa ilaalu baay'ee keessa isaa seena. Maal waan jedhu kanuma durallee irraa siiqee jiru sun akka salphaatti hubatee gara amantaa sanaatti kan dhufuu danda'udha. Kanaaf anaaf faaruun waan hunda kooti. Faaruun wanta mi'aahaa ta'e jireenya keenya keessatti jireenya keenya mi'eessuu danda'uu fi amantaa keenya illee nu keessatti si'eessuu danda'u keessaa isa tokkodha jedheen fudhadha. Maaliif barnootadha, galatadha, faaruun gaabbiidha. Kanaaf baay'een jaalladha faarus kanaanan ibsuu barbaada. Faaruun isaanii biyya alaas ta'anii biyya keessas ta'anii namoonni hedduun isaanii waa'ee faaruu kana faarfachuu barbaadu baruu barbaadu. Haa ta'uti yeroo kanarraa akka barattan abdii qabnaa ammas hordofuun dagatinaa jenna gaafiin keenya akkumatti fufeetti jira. Tole. Egaa qophiin keenya akkumatti fufeetti jira. Tole. Kanatti aansee immoo faarfattoonni keenya yeroo baay'ee irratti biyya kana keessatti faarfattoonni hedduun isaanii heddummataa jiru. Garuu baay'een isaanii gaafa faaruu faarfatanuuf deeman namoonni dursaa isaanii yookaan isaan dura faarfannaa hojjetan keessaayyuu namoota faarfannaa kan hojjechuu deemane kaan isaanii qarshii 10,000 nyaatan jiru kaan isaanii 20,000 kaan isaanii keessaayyuu namoota gurguddoo jedhamanii liqama zammiraanota jedhamanii waamaman kanarratti namoota hedduu isaanii boochisaa jiru. Kanarratti isaaniif maal dhaamta? Egaa kitaabni qulqulluun akka jedhutti gogaa hoolaa uffatanii ni dhufu. Yeroo baay'ee egaa maaltu mul'ata? Namni kamiyyuu hin kakata. Maqaa Kiristoosiin hin kakata, maqaa Maaramiitiin hin kakata, maqaa qulqullootaatiin hin kakata. Namni egaa wanti inni hin kakanneef hin jiru. Namni egaa akkuma beekamu gaafa maallaqa egaa nama harkaa fuudhu biyyeellee lafa xarageetu maallaqa nama harkaa fuudha. Haa ta'uuti ijoollota kanaaf maal jettamme? Yeroo kana namoota baay'ee rakkisaa jiran faarfattoota baay'ee duubatti deebisaa jiran gaaffii bareedaa naa kaastani. Egaa akkuma isin jettanu ani ammatti istuudiyoowwan jiran hedduu isaanii istuudiyoowwan faaruu hafuuraa kana hojjetan hedduu isaanii taajjabeera. Garuu immoo kiristaanii waliin taajjabu wal gorsa. Gorsee wal deebisa. Gorsinee wal deebisuu immoo qabna. Kan deebinu taanaan gorsinee wal deebisuu qabna. Sanan taane taanaan immoo manni kiristaanaa keenyaa seera mataashii waan qabduuf adeemsa sanatti deemuunis barbaachisa. Egaa ani akka kootti wantichi baay'ee jibbisiisaa dhufeera. Amma keessaayyuu maqaa yuutuubii sabiskiraayibii kana baay'ifachuudhaaf viyuu kana barbaachaaf namoonni baay'een waanuma itti tole yookaan immoo ijatti tolus ijatti hin tolles waanuma argan gadhiisu. Inni kun tokko itoo karaa namoota tajaajiltoota ta'an keessaayyuu ijoollota keenya kiristaanaa istuudiyoo garaagaraa irra jiran kana itoo isa kana sirreeffatanii bareedaa natti fakkaata. Maaliif manni kiristaanaa egaa wantoota safuu ta'es keessa hin galtu. Wanta isheen laallannes keessa hin galtu. Manni kiristaanaa keenya daandiin ishii wal xaxaa fakkaatu iyyuu cimaatu irra deema waan ta'eef
dursanii of eeggachuudha. Inni biraa immoo amma gaa faaruun tokko fakkeenya. Ijoollonni baay'een isaanii nuti taphachaa turan 10,000 nuun jedhanii 1,000 nuun jedhanii barii istuudiyoo kana gaafa bannu inni caalaan akkuma of tajaajiluu qabnu tajaajiltootas jajjabeessuun dirqamadha. Amma mee fakkeenya ani akka kootti saatii kana miirri koo faaruu hojjechuudha yoo ta'e baay'ee natti nan fedha yoo ta'e faaruu kana hojjedheellee amma hin qabu saadhaa kennee adeemsaan kennuufii qaba malee hiriyyaan koo yookaan obboleessi koo afuuraa kun kennaa koo kana keessatti quucarsuu hin qabu maallaqaan. Maallaqni immoo akka tajaajila keenyarraas nu kuffisu. Gaafa maallaqas immoo ilaallee deemutti gaafa bobbaanu akka tajaajila keenyarraa kufnu beekamaadha inni kun. Tajaajila irraa dhugumatti hin kufna. Maaliif mi'aa birrii ari'aarra gaafa deemnu amantaa keenyarraas kufaa deemna. Inni biraa immoo adeemsaan kiristiyaanonni illee walirratti mufannaa uumaa deema jechuudha. Gaafa kana faaruu hojjechuudhaaf haamlee dhabaa deema namni. Gaafa gatiin istuudiyoo ol ka'u namoonni faaruu hojjechuudhaaf fedha qaban amma onnifatanii ka'an gaafa gatii isaa dhagahanoo tajaajiluma danda'an kana kennaadhuma qaban kana of keessatti quucarsu. Akka kootti kanaaf hundumtuu biyya keessas haa ta'u biyya alas kan jiran kiristiyaanni kamiyyuu istuudiyoos kan qabdan yuutuubis kan fayyadamtan hundumti keessan karaa chaanaalota garaagaraas kan nu daawwattan dhaamsi nuti qabnu kanarratti akka kootti ani akka faarfataa tokkotti wanti jechuu barbaadu irra caalaa xiyyeeffannoon keenya birrii toon taane kiristiyaanota cimsuu haa ta'u. Irra caalaa xiyyeeffannoon keenyi kiristiyaanota barbaadu malee birrii barbaadu qofa akka hin taane. Gaafan jedhu gatii dadhabbii keenya dhabda jechuu koo miti. Hamma dandeettii kee immoo kiristiyaana obboleessa keetiif obboleessa kee afuuraa jajjabeessuun quuqamuuf hin dirqamadha jechuu kooti. Kanaaf maaloo walaa hubannu walaa jajjabeessinu mudhii waliin kunnu maallaqaan waliin dadhabsinu kennaa waaqayyo nuuf kenne wal keessatti hin qucarsinu isinis kennaa warra qabu kennaa isaanii kanaan isaan jajjabeessaa malee isaan hin naassisiinaa maallaqaan hin doorsisiinaa jechuun barbaada. Qabunuuf kaafte egaanis kanarratti wanti nan dabaluu barbaadu yeroo baay'ee wanti nama gaddisiisu keessaa gama yuutuubii yeroo baay'ee yoo ilaalte ta'e yeroo hunda daddafaa ijoollee arabaatiif sheer waan argan irratti kaasanii jawwee irratti kaasanii boofa irratti kaasanii makiina irratti kaasanii ana kan nagarramu keessaa obboloonni keenya biyya alaa deeman baasuu wayiiti kan hubachuu qabdu ijoolloon keenya ala deemuun isaanii obbolaan keenya ala deemuun isaanii bilginnaaf yookaan badiif yookaan yakka tokko raawwachuu kan cubbuu tokko raawwachuuf miti. Of jijjiiruu biyya isaanii jijjiiruu maatii isaanii jijjiiruu fira isaanii jijjiiruudha. Inni guddaan jechuudha. Kanarratti iddum isaanii yuutuubii yeroo baay'ee sobu. Maaf sobu yuutuubii irratti? Ortodoksii keessa ta'anii dafaa ijoollee arabaatiin sheer maaf sobama? Wanti kan hunda sobsiisu tokko hin jiru. Maaliif dhugaa taanaan ni ilaalama yuutuubii irratti. Soba yoo ta'e waan sobaa dafaa sheer dafaa mataa qabachuun boo'icha agarsiisuun hin barbaachisu. Ijoollonni keenya gammachuun akka jiraataniin malee boo'uun hin barbaachisu. Baazawee asirratti wanti hubachuu qaban dhugaan sitti masa dhugaa. Ijoollonni ala deeman kun an kan na ajaa'iban keessaa iddoon makiinatti hin bitateera. Iddoon mana ittiin ijaarrateera. Iddoon istiidoo ittiin banateera. Iddoon kan moobaayilii hin bitan moobaayilii bitateera. Iddoon kan marfee hindaanqoo hin bitan hindaanqoo ittiin bitateera. Maal jechuun barbaada? Sobuun hin barbaachisu. Waaqayyo jala teenyee sobuun hin barbaachisu. Maaliif waan barbaade yoo ta'an ijoolleen kun yoo miidhaman illee boru gatii isaanii namni kamiyyuu cubbuusu yoo hojjete waan gaarisu yoo hojjete gatii isaa eenyu biraa argata? Waaqayyo biraa argata. Yaada jedhu irratti yaadni nani qabu gaafa jaalala waaqayyootiin qabamtu malee gaafa jaalala maallaqaatiin qabamtu sobuu qofaa miti haatuunis jira. Ajjeesuunis jira. Dhiiga namaa dhangalaasuunis jira. Qabeenya hiyyeessarraa fuudhaniitiin jallisuunis jira. Fudhatanii dhoowwachuunis jira. Maali dhagaa jaalala birriitiin gaafa qabamtu cubbuun ati irraa deebi'uu dandeessu homtuu hin jiru. Kanaaf ani akka kootti wanti isaan kana godhaniif egaa inni olaanaan isaanii
Inni olaanaan yaada kana isaan kaasuu barbaadaniif sobaniif yookaan immoo yaadota garaagaraa fudhatanii kan isaan amansiisanii yookaan immoo ittiin maallaqa sana argachuuf natti fakkaata. Inni olaanaa maallaquma sana argachuuf malee ergaan sun olaanaa ta'ee yookaan ergaan sun ammuma wanti isin irra ga'u jira jalaa miliqaa jechuu natti hin fakkaatu. Dafaa nu qaqqabaa, dafaa kana qaqqabaa, dafaa sana qaqqabaa warreen jedhan jiru. Kun soba dhugaarraa dhibbaa fagaate jechuudha. Ijoolleen keenya dhugumsaan dhaqanii sabiskiraayib gochuun baasawee yuutuubiin sa'aatii kana waan baay'ee lakkaa'u miti. Garuu dhugaan hin caala. Maaliif sobni barbaachise? Isa kanaafuu namoonni biyya keessas biyya alaas ta'an kanarraa akka of eeggatan dhaamsa keenya dabarsina.